Sagalee Qeerrooti. Sagaleen Qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun Sagalee Qeerrooti. Waxabajjii 23 bara 2016 Harkafuun akkam jirtu dhaggeeffattoota qophii Sagalee Qeerroo. Kun qophii Sagalee Qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduu isin dhageessisna. Oduu kan isin dhageessu Jaalnolee Buttaati. Itti aansuun qophii addaa karaa Jaalirbu Sabaa isiniif dhiyaata. Wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu an Jiituu Gadaati. Ammas dudumaan gara oduuttiin isin dabarsa. Fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa lixa godina Wallaggaa lixaa magaalaa warra jirrutti finiine. Odeessi Sagalee Qeerroo bakkichaa akka gabaasetti humni waraanaa barattoota irratti reebicha hamaa utuu raawwatanii gootonni qeerroon barattoota Oromoo fincila xumura gabrummaa jabeessuun saamicha Oromiyaa irratti adeemsifamu ajjeechaa hawaasa Oromoo irratti gaggeeffamuu fi ajjeechaa gaddisiisaa godinoota Oromiyaa Baha Harargee akkasumas Arsii lixaa Shaashamanneetti raawwachaa jiru balaaleffachuun hanga marti keenya dunuti sagalee dhukaasa ajjeechaa wayyaanee mataa ofiif eeggachuu hin qabnu jechuun sagalee mormii isaanii dhageessisan. Oduu biraan Arsii Bahaa aanaa Roobee Diidaa naannoo Ayyuubaa jedhamutti namoota 18 miseensummaa adda bilisummaa Oromootiif nama ijaaraa jirtu jechuun mootummaan xinnoo wayyaanee uummata nagaa hidhaatti guuraa akka jirtu odeessi qeerroo asirraa nu gahe addeessee jira. Jamaal Abdul Jabbaar, Kamil Jundii, Ali Zainuu, Kadir Maammaa, Zaytuna Ahmad Kadir, Alifa Hussein, Awwal Alo, Ziyad Qamar kanneen jedhaman kan mootummaan ekeraa fi gaaddidduu taate kan hiite yeroo ta'u godina Arsii dhiyaattis uummata Oromoo warra saamaa fi ajjeesaa jiru seeratti dhiyeesseera oduu jettuun uummata sobaa kan jiranii fi namoota ajjeesuu mootummaan wayyaanee ammas cimsee itti fufee akka jiruu fi namoota 8 du'uun isaanii beekame malees namooti 10 ol ta'an wayita salaataaf halkan bahaa rukutamuun hospitaalatti yaalamaa kan jiran ta'uun beekameera. Iluu Abbaa Booraa Buunoo Beddelleetti. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Beddelleetti walitti bu'iinsa akka tasaa dhimma lafa qonnaa wal qabate ka'een qonnaan bulaan miidhaa wal irratti geessaniin namni tokko ajjeefamuu gabaafame. Uummanni godinichaa ajjeefamuu qonnaan bulaa kanaa mootummaan wayyaanee harka waan keessaa qabuuf tarkaanfii fincila xumura gabrummaa hanga mootummaan kun aangoo isaarraa ka'utti dhaabuu hin qabnu jechuun fincila xumura gabrummaa finiinsuu qeerroo magaalaa Beddellee gabaasee jira. Godina Oromiyaa Kamisee bakka Baatii fi naannoo Affaar ganda tokko Ada'aaritti walitti bu'iinsa daangaa tureen bulchiinsi naannoo lamaanii mariin furuuf kan walii galan ta'us ammas walitti bu'iinsa ka'een Affaar tokkoo fi Oromoonni 2 madaa'aniiru. Yeroo ammaa poolisii federaalaa naannichatti argamu sobaa kan tasgabbeessan fakkaatanii walitti bu'iinsa kana jabeessaa kan jiranii fi hawaasi keenya dursee shira diinaa kana fashaleessuu akka qabu Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaameera. Naannoo Amaaraa godina sablammoota Jaawii magaalaa Chaagni ganda 02 keessatti Waxabajjii 17 bara 2016 halkan namoonni hidhannoo qaban kan eenyummaa fi lakkoofsa isaanii hin beekamne mana ajajaa poolisii magaalichaatti marsuun gara xiyyitii ja'a dhukaasanii namoonni ollaa 3 namicha oolchuuf yeroo birmatan gara isaanitti dhukaasuun tokko ajjeesanii 2 ammoo madeessanii miliqaniiru. Kibba Gondar aanaa Iisee ganda Giishanaatti qaamni hin beekamne bara 2003 namoota 6 ajjeesee bade dubbiimaan argame tarkaanfii dhukaasa poolisii waliin taasiseen qaamni sun amma du'ee poolisiin 2 madaa'aniiru. Dhukaasa guyyaa 2 dura taasifameen kaaba Gondor daangaa Itiyoo Sudaan iddoo addaa Marabiyaa jedhamutti duula moofarii Itoophiyaa qubattoota seermalee Itoophiyaa fi hidhattoota Sudaan kaabaa waliin dhukaasi banamuu odeessi bakkichaa ibseera. Yuunivarsiitii Diillaatti barattooti Oromoo 10 adda bilisummaa Oromoodha jedhamuun mana adabaa turan Waxabajjii 17 bara 2016 mana murtii Diillaatti dhiyeeffamanii barattoonni 2 wabiidhaan yoo lakkifaman 8 immoo Waxabajjii 21 bara 2016tti beellamni biraan irratti fudhatameera. Afaan Amaaraan dubbachuu hin dandeenyu jechuun sa'aatii dheeraa turanii murtoon beellamaan darbuusaan kabajamoo mana murtii nuti maayikalaawii ji'oota 4 turreerra asis erga dhufnee guyyoota 41 nutti taheera odeeffannoo fi ragaa tokko malee abbaan alangaa jireenya keenyatti bishaan naqaa jira ta'us manni murtii beellama guyyaa 14 dhiisee akkuma hiriyoota keenyaa wabiidhaan nu haa gadhiisu jechuun iyyannoo afaan Amaaraan kan dhiyeessan ta'us abbootiin seeraa sirna gabroonfataa afaan jigan beellama guyyaa 14 itti kennuun beekameera. Kolleejjii qonnaa alaagee kanaan dura walitti bu'iinsa dhalattoonni Tigiree dhalattoota Oromoo irratti miidhaa geessisuuf yaaluu isaanii wal qabatee Waxabajjii 15 bara 2016 boordiin kolleejichaa barattoota 17 waggaa 2 barattoota 4 immoo waggaa 1 barnoota irraa adabe. Loogiin sanyummaa fi hacuucaan ilmaan Oromoo irratti adeemsifamu hedduu guddaa fi fallisaa qabsoo qofatti jabaachuu akka ta'e qeerroon kolleejichaa gabaase. Dhumarratti
godinoota Harargee Bahaa aanota akka Dadar, magaalaa Qobboo, Gursum, magaalaa Calanqoo, godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo, magaalaa Mi'eessoo dabalatee warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaan gootota barattoota Oromoo kutaa 12ffaan daran jabaachuun itti fufee jira. Gootonni barattoonni Oromoo godinaalee Bahaa Oromiyaa addatti godinoota akka Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti qorumsa kutaa 12ffaa seensa yuunivarsiitiif qophaa'aa jiraachuun keenya utuma beekamu roorroo fi hiraarsa saba keenyaa fi nurra ga'aa jiru obsuu waan dadhabneef warraaqsa finiinsuuf falmachaa barachaa warraaqsa keenya irraa duubatti hin deebinu jechuun warraaqsa finiinsuu irratti argamu. Gootonni barattoonni Oromoo fi qeerroon dargaggootni Oromoo erga Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jala galfamtee addatti duulli itti fufiinsaan waraana Agaazii Liyyuu Haayilii Poolisii Federaalaa fi Qorra Bittinneessaa jedhamaniin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiraachuun godinoota Harargee lamaanii fi Oromiyaa bakkoota hedduutti lubbuun ilmaan Oromoo guyyuu ajjeefamaa fi ukkaanfamaa jiraachuun qeerroo dargaggoota gootota barattootaa fi uummata Oromoo boqonnaa kan dhorkee fi daranuu kan warraaqsatti jabeessaa jiru irraa warraaqsa fincila xumura gabrummaa jabeessuun roorroo of irraa deebisuuf kan murteeffatan ta'uu ifa gochuun fincila xumura gabrummaa finiinsuutti jabaatan. Akkuma amaleeffattee fi baratte mootummaa wayyaanee fi ergamtuun wayyaanee Oppiidiyoon ilmaan Oromoo bulchiinsa waraanaa jala jiran irratti loltoota Agaazii bobbaasuun ilmaan Oromoo nagaa hojjetatee of jiraachisuu fi mormii keessatti illee hin argamin itti dhukaasanii ajjeesutti fufuun shamarree Oromoo tokko kan hojii bunaa daandii irratti danfistee ittiin of jiraachiftuu fi maatii ishee tajaajiltu shamarree Oromoo Sabriinaa Abdallaa jedhamtu Harargee Bahaa magaalaa Calanqootti itti dhukaasuun lubbuun ishee wareegamee jira. Kana malees godina Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa keessatti bakkoota garaagaraatti yakki waraanaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiraachuun walqabatee qeerroo fi uummanni wal ta'uun addatti warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa daran jabeessuun dura dhaabbachuu qofatu furmaata jechuun waamicha warraaqsaa waliif dabarsaa jiraachuun ibsamee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne kanuma qophiilee keenyaaf anu waliin turtii gaarii. Magariisa jinkan ko adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan ko gargara urjii virtuun biftuun odaadha mallattoon ko waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri ko siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu hinafu yoomuu jira sibira jajjabii jabadu hinafu yoomuu jira sibira jajjabii jabadu. Oppiidiyoon dhaaba akka meeshaatti itti fayyadamuuf TPLF yookaan wayyaaneen uumtedha. Jajjabeeko jajjabeeko Dintuuraf jalagdu magariisa jinkan ko adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan ko gargara urjii virtuun biftuun odaadha mallattoon ko waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri ko siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu hinafu yoomuu jira sibira jajjabii jabadu hinafu yoomuu jira sibira jajjabii jabadu. Oppiidiyoon dhaaba akka meeshaatti itti fayyadamuuf TPLF yookaan wayyaaneen uumtedha. Addi bilisummaa uummata Oromoo yookaan OLF'n utuu jiru Oppiidiyoon uumuun wayyaanee maaliif akka ta'e eenyuufuu ifa. Hooggantoonnii fi miseensonni Oppiidiyoo hundi meeshaa ta'anii sirna wayyaanee tajaajilu. Waan wayyaaneen jette yookaan feetu akka ajajamanitti raawwatu. Faayidaa kana hanqisuun adaba qaba. Hidhamuu, ari'amuu, maqaa balleeffamuu fi kan kana fakkaatan hooggantoota Oppiidiyoo irraa yeroo ga'u Hasan Alii irraa hanga Zalaalem Yemaanetti argineerra yookaan dhageenyeerra. Kun kan mul'isu meeshaan Oppiidiyoo jedhamu faayidaa uumameef qajeelchi akka raawwatuuf qaama kan gufuu ta'u yookaan ta'e jedhamee yaadamu wayyaanonni akka dhabamsiisan. Jajjabeeko jajjabeeko dintuuraf jalagdu magariisa jinkan ko adda bilisummaa Oromoodha dhaabni
kanko Gargara urjirtuun biftuun odaadha Mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha Hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu Hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii koo jabaadhu Hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii koo jabaadhu Kana miseensota dhaabaa oppidiyoo kan ofiin uuman haa turuutii dhaabbilee Oromootaan uummata Oromoof hundeeffaman kanneen akka Maccaaf Tuulamaa irratti yeroo wayyaanonni raawwatan argineerra. Dhaabonni oppidiyoo yoomiyyuu Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Tarii lammaffaa du'ee yookaan lammaffaa yoo dhalate malee du'anii ka'uuf lammaffaa dhalachuun dhaaba akkanaa kanaaf hin hojjetu. Akkuma Baqqalee Garbaa jedhe oppidiyoon qaama Oromiyaa keessatti wayyaanee bakka bu'uudha malee kan uummata Oromoo bakka bu'u miti. Hanga sirni wayyaanee diriirsitee jirutti dhaabni siyaasaa kamiyyuu Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo yookaan gabroonfatamoof dhugaatti qabsaan lafa qabachuu hin danda'an. Sirni wayyaanee olaantummaa gosa bicuu murna waan ta'eef gareen yookaan dhaabni saba bal'aaf dhaabbatu jiraachuun sirnichaaf balaadha. Jajjabeeko Diimtuu biraaf dalagduu magariisa Diinkan koo adda bilisummaa Oromoodha Dhaabni kan koo gargara urjirtuun biftuun odaadha Mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha Hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu Hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii koo jabaadhu Hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii koo jabaadhu Shirri wayyaaneen Shaabiyaa waliin ta'uun adda bilisummaa Oromoo irratti xaxxe sirni kun Oromoo gabroomsuuf hangam akka itti qophaa'e mul'isa. Baqqalaa Garbaa, Olbaanaa Leellisaa fi kumaatamaan kan lakkaa'aman sabboontota ilmaan Oromoo yakka tokkotoo hin dalagiin kan mana hidhaatti dararamanii fi mirga uummattootaa bal'aaf waan dhaabbati keenya godhaa jiru cimee itti fufuun filannoo biraa hin qabnedha. Diddaan gabrummaa guddatee gara fincilaatti ce'uun amma. Wanni tokko diddee yoo sitti deddeebi'e bifa fincilaan ofirraa ittisuun sirna uumamaati. Mirgas uummattoonni Itoophiyaa hundi sirna kana irratti dammaqee akka ofirraa fonqolchuuf uummanni Oromoo akkuma ammaan tana socho'aa jiru itti fufee sochii kana gara biyyoolessaatti akka guddatu gochuun tooftaa gaarii. Bor biyya sana keessaa nagaan jiraachuuf har'a sabaa fi sablammiileen biyyattii mara waliin nagaa fi walqixxummaa fiduuf waliin qabsaa'uu qabna. Sochiin yookaan qabsoon Oromoon godhu kamiyyuu mirga isaa kabachiifachuuf malee eenyuunuu dhiibuuf yookaan dhiituuf akka hin taane namni kamuu akka beeku gochuu qabna. Gama kanaan dhaloonni qubee yookaan qubee jenereeshin abbaa qabsoo kanaati waan ta'eef hojii guddaatu irraa eegama. Qabsoon uummata Oromoo firoota horachuu danda'uu qaba. Oromoon tokko ta'ee uummattoota Itoophiyaa biroo waliin yoo dhaabbate deemsi qabsoo keenyaa gabaabaatti ija gaarii argamsiisuu mala. Lama nan suufan jette jaartiin qullubbii hattee jedha Oromoon. Waliin hojjechuun furmaata barbaadamu saffisiisuuf malee namaaf meeshaa ta'uu akka hin taane beekamuu qaba. Kana booda Oromoon biyya sana keessatti abbaa biyyummaa isaa sarbamee akka lammii lammaffaatti jiraachuun hin danda'amu. Fageenya kiiloomeetirii 1500 irraa dhufanii anatu siif beekaaf anatu sirraa qaroomaadhaan ilaalcha aduun itti dhiitedha. Kana booda hafuu qaba. Jajjabeeko Jajjabeeko Diimtuu biraaf dalagduu magariisa Diinkan koo adda bilisummaa Oromoodha Dhaabni kan koo gargara urjirtuun biftuun odaadha Mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha Hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu Hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii koo jabaadhu
Hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii koo jabaadhu kaatu wala boomtaa al argataa jabaadhu lammii koo sotu furmaata jabaadhu lammii koo sotu furmaata sochootu sochooftaa mirga argataa jabaadhu lammii koo sotu furmaata jabaadhu lammii koo sotu furmaata kaatu wala boomtaa ifa argataa jabaadhu lammii koo sotu furmaata jabaadhu lammii koo sotu furmaata kaatu wala boomtaa mirga argataa jabaadhu lammii koo sotu furmaata jabaadhu lammii koo sotu furmaata kaatu wala boomtaa ofina bulchitaa jabaadhu lammii koo sotu furmaata 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 sotu furmaata sotu furmaata sotu furmaata sotu furmaata diimtuu biraaf dalagduu magariisa hojiin kan koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara gara urjiirtuun biftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuuf hin sodaadhu hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii koo jabaadhu hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii koo jabaadhu kaatu wala boomtaa al argataa jabaadhu lammii koo sotu furmaata jabaadhu lammii koo sotu furmaata sochootu sochooftaa mirga argataa jabaadhu lammii koo sotu furmaata jabaadhu lammii koo sotu furmaata kaatu wala boomtaa ifa argataa jabaadhu lammii koo sotu furmaata jabaadhu lammii koo sotu furmaata kaatu wala boomtaa mirga argataa jabaadhu lammii koo sotu furmaata jabaadhu lammii koo sotu furmaata kaatu wala boomtaa ofina bulchitaa jabaadhu lammii koo sotu furmaata 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 sotu furmaata sotu furmaata sotu furmaata sotu furmaata. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaa bilisummaati.